tolega mutaatika khanawani nya sawes dhageysani gartani insha Allah jollete nyalle kanati bakadini qamne bakadini guddisu qabna me amalle saganta gafi debi takka qabna saganta gafi debi Sheikh Abdurrahimi fi Ibn Abbas wajin buleysi khenya sadam gode gafi debi sallalle walidachan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ega dawatota media gadis islama arantana ustazota khiyalame khanaaf gafi qabadde sanif daade sinjira gafi ga waye bashanana ran tawal qabatte malifi arantana wan idateef jecha gafi qabani gafi lama tanafu gafaddetin takka lama olille taati mega khaysal isalamin khaysa khagafiti yatana sirrin nadib sullala ega me mirgani negala ustaz Abdurrahim negala gafintiya nama gafa ati jute awal chakhen dufin ati awal chisani dufta mera nadibi gafa nama ati jute awal chakhen dufin ati awal chisani dufta nama gafa nan du awal chakhen dufin ati awal chisani dufta anu du duro du ejira mire ega dawato khenya debsi argate jira gafi tadura ega gafi lamma fa ustaz khenya fin dia sama Ibn Abbas gafi ni samo tikolle jabatu numa debsi yeti yala dakika duketani betami duketama ficha dukana bitan kana ficha khintala takka yoni fi garte dakika takatti khada khamutate ficha khintali shan deka mi kadda بسم الله دقيقة شنو خامة ورد اتياد مسكو ايه كنت قالت لك دقيقة تكدا غمنان كنت ليشن فيجان كنت قالتك فيجان دي دقيقة تكتون داغم شميغت داغم كنت قالت لك دقيقة تكدا غم ايه شميغت داغم 1 times 5 ايه شنو انت فيجان داغم ادرا أيها أستاذ ابن عباس لبيجرا تكافي دواجرني غافي لما فا أستاذ عبد الرحيم غافدا نما سدي mana hidana kan nama sadiyan kana gizeni fi mana hidana kan sadiyanu moluda mana hidana kani mana hidana lagize sente lazima sirra hadani haddad dajan mejar malin haddata hangu marat tafi haddatanga malin haddatete mo mal haddatete isan nama sadi molu nama sadi mana hida senan molu tan haddad dajaman malin haddata molu san molu wani mana hidate wani haddatani ga wan shama jani wan kafalansan molu sadi jinjo jirabar ni haddamti molu ndura أيها أما غرا أستاذ ابن عباس تندبيا غافي را تمراتي تمايت تكافي دواجران أيه غافين تي تمرا نما هذا ilma lama qabdisin ilmi tokkommo habootaatiif malle yataama gurbaan asheeta boqqolloo kana lama harkaa qabdi hawaadame jechuudha ilmaan gartee isii kun cinaa argatanii gurbaan gartee yataama qobbaleessa siidaa sun maali qobbaleetti siidaa guutuu argate akkamitti inni guutuu argatuu danda'e maali tara deemee gaafi asheeta boqqolloo lama mataa lama hawaadame ilmaan isiidha cinaa argatan ilmi gartee silaa ka yataamada ka obbaleetti isiidha guutuu argate akkamitti sun guutuu argachuu danda'a isheen boqqolloo mataa lama kun guutuu argate warra kun cinaa argate akkamitti danda'e gaafi nama galuun cinaa deebisaa deemeta tokko fa'aan gaafiin kun naan galle sirrendi mataa boqqolloo lama ilmaan isiitiif kannite lameenuu ilmaan isiitii kannite jolle gurbaa kunis gartee obboleessonuma keessanii
mee sillameenuu kannaa fi ittiin haati amma ilmaan akka irra irra laaleef si galee Ijoolleen lachuu cabsaa kan ta'eef. Tanaafuu gaafii tana waan cinaa deebistee cinaa argattaa cinaa fi takkatti adda baatanii tanaafuu galatooma waan ishii gartee waamcha kiyya dhiyaatanii gaafii tiyyanaas deebistaniif bohaartan jiyyeetiin ammallee aadaa daawwattoonni keenyallee waan itti bohaaran fakkaata tanaafuu nagaan nu turaa. Asii waa itti da'uu barbaadu. Ayyee. Wanni itti da'uu barbaadu barsiisaa tokkotu beektaa galaasii seenee. Galaasii keessa seenee barreesse. Maal jee dura irratti gaafiin tuni barnoonni irraan kun barnoota jabaadha akka malee itti yaadaa jeen. Kana namu attenshina isaanii niyyaa isaanii as deebisan. Kana fakkeenya hedduu tokko achirratti barsiisaan dalagee fi maali bilaaboortii irratti dalagee fi biraa ba'e. Barataan tokko duuba jira beektaa. Barataan tokko duuba jira. Barataan kun rafu jira. Hanga gartee barsiisaan waan inni godhu kana rafu jira. Barnoonni kun jabaadhaa fi kanaaf waa takka hin dhageenye inni. Ol ka'eetuma eeguma barsiisaan daree keessaa bahe ol ka'ee waan achirra barreeffama san arkee barreeffatee kooppii godhatee manatti hin gale. Hojii manaa se'e. Hojii manaa se'e guyyaa kaan sirriitti dhibbarraa dalagee dhufe. Barnoota san jechuudha. Warri silaa akkasitti itti yaadanii barsiisaan hanga gartee barnoota san qaraasisuus hordofuu turan waa takka hin finne. Inni karaa feesan dhibbarraa dhibba fide. Sababaan isaa maali? Nuuf gaafidha. Dhibba argate. Dhibbarraa argate karaa feekun. Harafi. Sababaan itti argate maali? Harafi waree maal argate? Dhibba argate. Ana deebisa fidi. Wanni inni kasi dhibba argateef akkana yaadutti isaan gaafiin jabdu jee sammuu isaaniitti jabeenya san himanii jiran. Kanaafuu rabshaa keessa seenanii jiran sammuun isaanii sirriitti itti yaaduu hin dandeessu. Inni akkuma waan hojii manaa taanii fudhatee laaftumatti gartee osoo ifin cinqin waan hojjeteef jecha isaaf irra laafti fatanaan gizee hedduu gizee namni gizee baarage fatanaan dalagu. Akkas jeetii jaada. Deebitee? Deebitee jirti. Wanni kanarra kaaseef dura irratti gaafii dura na gaafate tun gaafii tun jabduu naan jette. Akkas egaa daawwattoota keenya haga gartee sagantaa birootti wajji walitti deebinutti nagatti tura qophii adda addaa jira sanillee gartee akka daawwatan isiniin jaa qophii hedduu jira akkas egaa qophii sanii wajji turtii gaariin isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Tole gaa sagantaa gaafii deebii tanas akka ittiin bashannantan abdii qabna. Meegaa sagantaa guddoo fi tan eeggamtu sagantaa diraamaa Abbaa Aadam Jaw bashannana iidaa mee diraamaa sallaalleet inshaallah sagantaa teenya goolabna diraamaa wajjin turtii gaarii.